kaasee siin jedhe amma. Eh? Ati kaasee kenna. Nan kaasan jire dan kaasee du'aan kaa'e. Hayya kaasee. Duuti yoo Yesus Kristos humna isaa ayyaana isaa naaf kennee jira. Hayya kaasee. Tole. Kaasee kaasee. Si kana kaasee. Nan kaasa. Siif kaasa barree. Kaasee. Yoom kaasta? Amma siif kaasa. Hayya kaasee haa caalu. Deebiin addunyaa irratti lallaba amma dabarsaa. Ka'u jira kaasee haacee wayini haacee biyyan si haa nyaattu. Biyya si haa nyaattu. Biyyan sirraa salphattu kootu deebi. Biyya si haa nyaattu. Noora dhiifama afaan kiyya akkasana dogoggore. Biyyan si nyaatte san gartee si haa biqilchitu. Kaasee gaa dafee. Maal keessan abaarsa maalidha biyya si haa nyaatte jechuun. Biyyan isa nyaatte sana gogaa isaa haa deebistuun jedhe. Amma eegutti jira dhugaa kaase. Inni Kiristoositti amane bari inni hin duune. Aboo kaase kaa. Inni hin duune beekteettamti. Aboo kaasee si gara Yesuus. Inni warra Kiristoositti amane hajeen sun Kiristoositti amane hin duune sin jedhe jiran. Aboo amanuu baatu sarran kaayyenne. Inni Kiristoositti amane hin duune sin jedhe. Kenna kaase please kenna. Inni hajaaluun Kiristoosii yoo qabaate hin duune. Foonitti fee malee hafuuratti hin duune jira bara baraan Kiristoos wajjin. Foonii fi